ibsaan maatii isaa ijoolleen dawwaltee maatii isaatti himteen talakkanaa fuudhuu deema jetteeniiti warri baalee ijoollee baalee roobeedha. Kun ijoollee baalee roobee yoon asirra isinii fideen haaseesin miidiyaa kana gubbatti sarnaan jaa ijoollee gurguddoo deewwalanii mucaan talakkanaa fuudhuu deemata miidiyaa kana gubbatti gartee gashannaqamtee ol shannaqamtee fuudhuu deemennaan maatiin ibsaa yeruma san itti bilbilanii ibsa maalii wanni himantu maali wanni itti godhaa jirtu as gubbaa maali jaanii gaafannaan balaan buutiyya abbaa mucaa baharanii fi aadiin biyya faranjiitiin lubbuu isaa kennee aarsaa if godhee biyya san waggaa 9 sittiziina eeggatu jiru nama tokkotti dubbatiin kolkoleef deebisaan kanneen Itoophiyaa galiif garsiisi jaanii miskiinticha osoo Joowar Mahammad achi jiru guyyaa takka madarakii sanirra beeki feemasni bakka isa fakkaattu oola. Amma wanni akka Ahmad Culullee ibsaa abbaa jalalaa kunniin bakka Joowar jiru san dhaqaniiti achitti if beeksisaa kitaaba bitanii siyaasa keessa seenanii fiiguu jiran kaameraa if kakaasan. Mucaadhaan bakka Joowar sanillee dhaqinii mul'atini ati zimjii Faransaay keessa halkan tokkotti finfinnumatti qofa mul'atu jedhaniin gara keessaatiin ni beeku. Asli nama galche mucaa kana hanga dandeetti tiktaak irraa isaas galche maakis galche. Sigale namni gizee waan takka oofu bakka galma qaba. Tokkoffaa wanni kun asliifaaf galma ga'e. Asli hafuuree amma mucaa miskiinticha bahara Liibiyaatiin dhukkee Liibiyaa san keessa doonii Liibiyaa saniin biyya Faransaay irraa Itoophiyaatti deebisan. Ammallee jeen istiilnaa hanga ammatti manatti dheeyinee wal agarree jiru hunda isaanii jechuudha. Walaa warra wallisu walaa kana jaa feemasa tahee wanni Kaayiroo keessa jiru hundi makluuqa lafarratti nama ni tuffatan. Akka nama malaayikaan samii buutee uumaa tana rabbiin hin uumne nama laalan eeni laalan. Gaariin keessaanii jira eeni jira. Yoom jira gaariin gaafa viidiyoo iskiriina isaa qabatee gabbahee nama waraabee waa faayidaaf deemu san gaariin akkasaan jiru mana dhaqee sappoortii si godha si jajjabeessa si galtee kana ja'a maaliif jennaan achi keessa faayidaa jira. An nama bar namaaf rakkatee haa ta'u ifiif rakkatee feemasoota Kaayiroo isaan haasawwan kana bira dhaqee waan naan jaan dhageesse sabboonaan baana. Yoo sadaqaa uummata Oromoo irraa si guurre ispoonsara itti bitattamoo biyya dheeytee ittiif jijjiirtaa nama naan jee jiru osoo lubbuudhaan dhaqee gaafachuu jiru. Namni osoo ta lubbuu irraa osoo jiru namni Oromoo nam tokko gargaaree fi namni nama Oromoo guutuu tana akka Oromootti jechuu akka argeetti gargaare naaf takka'an. Namni sabboonaa naa gargaaree fi nama Oromoo 270 asirra jiru kana naa gargaare anaaf naa tokko. Namni sabboonaa naa kabajee fi nama Oromoo 270 asirra jiru kana naa kabaje naaf tokko an. So tanaafu wanni lamaan kun ni jira ni jira. Haal lamaan ni agarte Rabbiin qabriitti ittiin dhabu. Dhugaar namni barcumarraa olii haa malee dhugaarraa olii ka'u gaafii kanatti dheeressuu hiyyaaf na of oolchaa gaafii biraatti yoo qabaate waa'ee ni sarmuutee fi waa'ee nuti achi salamtee fi nuti salamtee nuti hin jenne san maaliif warra isin dur wajji turteetu gadi beekii malee san jaarsa bunaa fi jaalibsaa hin laallatu akka warra ottan haaqilees jennu nu laallatu san ifumaa fi waan dur wajji dalagan wal if gabbatan sisin laallatu sanii Sabboona ittoo qoyme sabboona laalla amma bakka sanii miti. Bakki amma waasuwwan kun waan deengatti dabree beeku. Gaafin irraa kun deebisaan amma deengatti godheef wamma deengatti arra wanni haareen irraa maaltu jira. Namni TikTok kanarratti bahee wal dubbatu ajendaanis lakkumaan haareen dhufaa wanni haareen dhufaa jechuudha. Namni gaafa walitti qabsaa'u gaafa walitti duulu waan karoorfatee qaba. Namni sunis gaafa duula fi dura dhaabbatu waan karoorfate galmaniin gahee qaba. Fakkeenyaaf hanga ammaatti galma akkamirra geessan fakkeenyaaf maakiin faanoo galma akkamirra gahan galmi isaan irra gahan kana hanga kiyyatti ijaan arkee yoo dhugaa ta'e waan deeggaru yeroo ati badiirra jirtu yoo si deeggare tokko deeggaraan guddaan miciyoo san deeggaree mucaa san deeggaree gurbaa aslii sani. Gurbaa aslii namni tokko isa malee tiktaakuma kanarra taa'ee laayivii haasa'uu hin barbaannedha gurbaan san. Yeroo gaafa raachuutti ni duulee geemitti hin dhaqinaa jee ifatee dhiise. Mubaarak musammaa kanatti ifatee dhiise. Maakiinis akkasuma feemasuma guddoodha. Garaa itti barbaadee amma mucaa miskiina
biyya faranjii jiraatu jidduu seenee ilmootii yaan asiin jinni gama tokkoon duula banamu kana deeggartoota koomentiidhaa kana bobbaasanii wal jaaranii mucaa bahara liibiyaatiin biyya faranjii deeme. Lubbuu isaa kennee aarsaa if godhee biyya san waggaa 9 sittiziina eeggatu jiru. Nama tokkotti hin dubbatiin kolkoleef deebisaan kanneen Itoophiyaa galiif garsiisi jaanii miskiinticha osoo Joohar Mahammad achi jiru guyyaa takka madarakii sanirra beeki feemasni bakka isa fakkaattu oola. Amma wanni akka Ahmad Culullee Ibsaa Abbaa Jalalaa kunniin bakka Joohar jiru san dhaqaniiti achitti if beeksisaa kitaaba bitanii siyaasa keessa seenanii fiiguu jiran kaameraa if kakaasan. Mucaadhaan bakka Joohar sanillee dhaqinii mul'atini ati zimjii Faransaay keessa halkan tokkotti finfinnumatti qofa mul'atu jedhaniin gara keessaatiin ni beeku. Asliin amma galche mucaa kana hanga dandeetti tiktaak irraa isaas galche maakis galche. Sigalee namni gisee waan takka oofu bakka galma qaba. Tokkoffaa wanni kun asliifaaf galma ga'e. Asli kafuuree amma mucaa miskiinticha bahara liibiyaatiin dhukkee liibiyaa san keessa doonii liibiyaa saniin biyya Faransaay irraa Itoophiyaatti deebisan. Sigalee warri ammoo girrisaan koomentiidhaa maaliif namni akka deemu beektan namni eessatti akka deemu beektan amma mucaan kun jalqaba amma akka kiyyaa kun mucaan kun jalqaba biyya Faransaay gaafa jiru michi yoo tananii dhiisamoo asirra jina akka obboleetti intala argee dhiisaa warra jawurraa yaani. Akka mucaan sun hin dhiifne harka doonii amma mucaa kana sadarkaa inni dhiisuu dandeenyu warra gisee ga'u an qabsoon kiyya galmanaa ga'ee jiru. Qabsoon kiyyaaf kasarboonaa fa'aa waliin laallatu ta'a. Garuu an yeroo qabsaa'uu adaba kiyya eeggadhee maqaa hamaa osoo namarra hin keenye tiktaakii irratti sharafa kiyyaan seera kiyyaan takkaata biyya keessaa fuudhu malee abadan abidiin ittiin fuudhu kunoo warri isaa dhorkee jira. Kunoo nan dhorkine yoo inni inni miidiyaa kanarra jiraami gabbehee kakatee akka wanni sanillaan dhaggeeffadhaa wanni isinii mala. Akka Hamzaa sanitti aayyoo isaa fi abbaa isaa bilbilee abaluun fuudhuu deema jee akka inni gartee mucaan itti hime sanitti mee inni warra isaanitti himee nu agarsiisu. Dhaggeeffadha. Oolayyi. Wallaahi mee ibsaan takka torbaan tokko fuudhu takka warra dawwalee kunoo intala tanaan fuudhuu deema jehuuni takka miidiyaa kanarra dhaabbatee intala tana kakatee wallaahi niin fuudha. Yoo nan fuudhuu baadde akkana na haa godhu haa jiru akka Hamzaa haaji sanitti dhiirti akkasii waadaa galtee isinii galee kanaan ala soba. Kijiba Senegalee namni fuudhu deemu jiru bayyanadha. Kasongo ye momani nanga. Ela kana goona jaalibsa walumaa galatti dhaggeeffadha. Mucayyooni Harargee keessatti dhalatte nuyi soddaadha. Uummanni Harargee nuyi soddaadha. Osoo bakka biraatti garuu waan kana keessa nu galchu nuti amma uummanni Jimmaa keessa galuu jammarreera. Sababni isaas mucayyoon an keenya Habiibi. Mucayyoon mana ijoollee Harargee keessaayyuu sabboonaa kana jaalibsaa kana dhiifama gaafattee wallaahi billaahi waan qabdu filachuu wayya. Eerumuusaa ta'uu ijoollee warroota kana araarfattu malee mucayyoodha yoomillee biddeen hin bahu. Maaliifi jedha. Sababa sana gaafadha. Quraanaan karaanee isin qoy. Hay. Ummata tana baraa isinillee uummanni akkuma kanaan biyya yaa'e hooliyyiin. Quraana karaatanii hin beekanu. Obboleessoo. فتبينوا من الإخوان والإخواد وان جابوا نمبر ريبر من يبليزو من الأولى يعني من التيون من الأولى يا الله يتول الله كبدين يا إلال والله السيد وانا جدا نمر apa lagi nuti amala sabora kami tidak lagi paduan karena kami ni nuti akka jimmati makara nufis makani tolu bode warra soddati henan jedhu kun nuti dia benenu warra soye galaneru soddata jedhane jolle ararge jedhe fiigani kuno mucayyo jira akkana taati mina min jira jina waan ta'efi ani dhiisuun danda'u mucayyo sagantaa qabanne mana keessa ta'u mala yaalessa ta'u akka isin dhiifama isin gaafatte ummata ararge duraanii walit dhiifama gaafatte isinii waliin agaataatu sanarraa kanafe abbaan barbaade gadi bahee afaan ittiin banu jechuudha kan irraa dhorgu isinii maal kan godhu isinii jaallattus jibbitus ollaa ofiiti awwala isinii galaame kanaafi mucayyoo kana rabbiif rasuuliidhaati irraa dubbadhaa obboleetii keessanii isinuma itti saalfataara isinirra darbee nuti warra soddaan keessa nu itti saalfataara amma nu arrabsuu eegalanii bar mucayyoon gowwummaa siitii jira kanaa wajjin fiidde malee osoo jalqaba gaafaa wala
sabboonaa argee kun maaliif akkana naan jedha jettee tiingi gooteeti yaaddee jiraatte ta'e ahaa dubbiin kun isa dhugaati jetti. Osoo waan kanatti yaaddee jaalibsaan kun maaliif duraan naqeeqaa ture jetteetu suma ammaayyuu kaleessa eegalteetti nama mucayyoon. Ijoolleen kun akkatti na wajjin iyyaa turanii ammayyuu of sirreessaa waan akkasii eegalteetti waan ta'eefi waan kana bicuusii bakka irraa ilaallee isinitti finnee rakkoo isiitii fi dhiifama akka isin gaafachuu goonaa jedha. Maal jettan isin meeme? Mucayyoon amma dhiifama gaafachuu jirti nuti warra